Ashamaa harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hangafoota oduu dursuudhaan oduu eegalam. Afaan Amaaraa afaan hojii gamtaa Afrikaa akka ta'uu dhiyeessuun barbaada jedhan Ambaasaadder Taayyee. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa haaraan Ambaasaadder Taayyeen as mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa roobii darbee geggeeffame irratti dubbatan. Eksii yookaan tiwiiteriin shororkeessitoota irraa kafaltii fudhataa jedhan duultonni iftoomaa teekinooloojii. Dhaabbanni Iloon Maaskii Eksii duraan tiwiiterii jedhamuun beekamu gareewwan shororkeessummaan labsamaniif Ameerikaa keessatti akka hin hojjenne dhorkaman kafaltiidhaan sabiskiraayibii akka godhan eeyyame. KFO fi ABO'n ammallee nu waliin hojjechaa hin jiran. Komishinii Marii Biyyaalessaa. Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabbilee siyaasaa beekamtii boordii filannoo qaban keessaa Koongiraasiin Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo waliin hojjechaa akka hin jirre himame. Ashamaa harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma bal'ina oduutitti seenaa. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'a. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa haaraan Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee yaa'ii mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa roobii darbee gurraandhala 14/2024 gaggeeffame irratti afaan Amaaraa afaan hojii dabalataa gamtaa Afrikaa akka ta'u gaafatan. Ambaasaadder Taayyeen haasaa taasisaniin keessatti barbaachisummaa nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa cimsuu, walitti hidhamiinsa diinagdee fi daldalaa akkasumas dhimmoota kaan irratti erga dubbatanii booda afaan Amaaraa afaan hojii gamtichaa akka ta'u gaafii kan dhiyeessan. AU ajandaa 2063 jalatti galma afaanotaa ganamaa Afrikaa gahoomsuu fi guddina ardii Afrikaaf akka gahee bahu qabame irratti hundaa'uun afaan Amaaraa afaan hojii gamtaa Afrikaa keessatti akka hammatamu yaada dhiyeessuun barbaadam. Ambaasaadder Taayyeen chaartarii hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa kan maqaan isaa amma gamtaa Afrikaatti geeddarame afaanota itti qophaa'ee mallattaa'ee 4 keessaa tokko afaan Amaaraa akka ta'e yaadachuun barbaachisaa jedhan. Barbaachisummaan afaan hojii gamtichaa gochuun qabu yoo ibsan, gamtichi afaan Amaaraa afaan hojii isaatti dabalachuun dandeessummaa ardiitti qabduu fi kabajaa kenna eenyummaa akka walootti qabnus ni cimsa jedhan. Waliigalteen biyyootni Afrikaa gamtaa kana jalaa jiran mallatteessan pirootokoolii on keewwata 11 jalatti afaan hojii gamtichaa fi dhaabbilee isaa jala jiran Arabiffa, Ingiliffa, Firaanchi, Poorchugiisii, Ispinishii, Kiswaahilii fi afaan Afrikaa kan biraas ta'uu danda'a jedham. Keewwatichi yaada warkiingii laangujii jedhamee kaahamee ture. Ofishaal laangujii kan jedhuun akka bakka buufamu ibseera. Itti dabaluunis manni maree hojii raawwachiiftuu gamtichaa fayyadamaa jechoota lamaanii akka
ta'utti akka murteessu labseera. Oduu biraatitti yoo ceenu dhaabbanni Aloon Maaskii Eksii duraan Tiwiiterii jedhamuun beekamu gareewwan shororkeessummaan labsamaniif Ameerikaa keessatti akka hin hojjenne dhorkaman kaffaltiidhaan sabiskiraayibii akka godhan eeyyameera jedhan duultonni. Dhaabbanni Tachi Tiraanspareensii Piroojeektii TTP jedhamu Eksii miseensota Hezbollaadhaaf mallattoo cuquliisaa kenneeraafi jedhe. Eksii irratti mallattoo cuquliisaa argachuun $8 nama kaffalchiisa. Kanaanis barreeffama dheeraa maxxansuu fi kan caalaa fayyadamaa baay'ee walii gahuun danda'ama. Eksii gabaasni kun bahuun booda mallattoo cuquliisaa haquun eegumsi isaa jabaa akka ture hime. Iloon bara 2022tti mallattoo cuquliisaaf kaffalchiisuu yeroo murteesse ijoo dubbii odeeffannoo sobaa fi karaa banaa kennan nama biraa fakkeessuun akkaawuntii bananii fi carraa kenna jechaa turan. Kanaan dura mallattoon cuquliisaa sun kan agarsiisu miidiyaan hawaasaa sun eenyummaa akkaawuntii duuba jiru mirkaneesseera waan jedhudha. Mallattoo kana baay'inaan kan argachaa turan gaazexeessitootaa fi hooggantoota biyyaa akkasumas namoota beekamoodha. Ameerikaatti namoota qoqqobbii irra kaa'ameef otoo hin hafiin akkaawuntii argachuun dhaabbatichi namoota sirrii hin taaneef waltajjii kennaa jira jedhamuun dabalataan seera US cabseera himannaan jedhus irratti dhiyaachaa ture. Oduu xumuraatiin Komishiiniin Marii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa dhaabbilee siyaasaa beekamtii boordii filannoo qaban keessaa Koongiraansii Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo waliin hojjechaa akka hin jirre ibse. Komishinarri itti aantuu Komishinii Marii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa kan ta'an Dr. Hiruut Gabrasillaasee paartilee galmaahanii jiran 63 ta'an keessaa 40 ol waliin kan hojjechaa jiran ta'us addatti kanneen waliin hojjechaa hin jirre KFO fi ABO waliin akka ta'e dubbatan. Mariin biyyaalessaa Itiyoophiyaa dhibdee siyaasaa biyyattii keessa jiru mariin furuu jedhamee abdatamee hundeeffama komishinii hojichaa raawwatuuf adeemsa itti deemamaa jirurraa kan ka'e dhaabbattoota siyaasaa irraa fudhatamni argate wal makaadha. Tokkummaan dhaabota siyaasaa KFO fi ABO dabalatee dhaabota 16 of keessaa qabu ji'oota dura adeemsichi qaama walabaan hoogganamaa hin jiru. Adeemsi isaas galma barbaadameen nu hin gahu jechuun walii akka hin hojjenne ibsanii ture. Hiruut Gabrasillaasee of gaafii addatti miidiyaa diijitaalaa Itiyoophiyaa Riippoortarii jedhamu waliin geggeessan irratti dhaabbota siyaasaa 60 galmaahan jiran keessaa gara 43 kan ta'an isaan waliin hojjechaa turanitti dabalatanii dhaabbileen siyaasaa biroon adeemsicharraa shakkii qaban itti makamuu himan. Nuti isaan dhiibnee osoo hin taane hojii keenya ilaalanii nutti dabalamaa jiru. Ammoo KFO fi ABO'n ammallee isaan waliin hojjechaa akka hin jirre dubbatan. Wanti sirriitti
sirriitti beekuu KFO fi ABO nu waliin hojjechaa hin jiran jedhan dhaabbilee beekamoo isaan waliin hojjechuutti hin jirre akka eeran yoo gaafataman isaaniif komishiinaroonni kan dhaabota kanaa waliin hojjechuun haala danda'amu uumuuf tattaaffii olaanaa gochuus dubbatan. Sababni dhiyeessan kun bu'aa qabeessa ta'a jennee hin amannu kan jedhu akka ta'e dubbatu. Oduun har'aaf qabanne kanumaa. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti haara dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaan oolaa.